كم قراني كان اوكي كان افودو كم تسري يسوس مو يسوس تسري مكان إني سرين يسوع ده أفان جريك إني يسوس سوغا ايسا ديمني تو اوكي أنتني هاي غورو سارتي اوكي هاي انجليفا تو جيسس سري مو يسوس تسري فمعرفة tokko akkuma afaan oromoo irratti hiikate sanii ingiliffaanis akkasitti hiikata waan ta'eef amma maqichaa miti kaayyoon amma iyyesuus suni لا isa iyyesuus مكان نما اما كتابة توكو كتابة توكو اما فكينياف ميرون سينا ايتوبيا في اورومو جتة ميرون بريسان كتابة كنا ميروني جدي اورومي فبريستا انا امارفة تين جيجيرا مقاخ ينكي نين جيجيرا yaa injijjiiru maal amma ko ani maqaan jijjiiramuun isaa sirriidha jechuu kiyya miti koo staas dhiifama naaf hin hubanne natti fakkaatu yaada ko ناقلو جرابر انيس اتيس وانين سينجتشو ناقلو خي ناقل يبران يو خي يسيقل نفكر yaa اكمت naagaleera kiyyas مكان keessatti اما فكين مكان باسا بورما توكو قبتي الدنيا كانوا غوتو ديمتا مكاخي توكيتان انجدرو مكان بكفيته امريكا غودانتوس مكان كي what is your name يوسنجر ميرون يو هيكو سيغا what is the meaning of مين مالتنو يوسنجاني سيغافتن هيكو سن افان ورسن يو بينتيم تاف غرتي امار بير ديتوس ميرون مين مالتنو غوزي اكاسيم تاف اي سلت ابر ديتوس اكاسيم تاف مكان كي كانوا مارمنتي سيبافت تيدالات ولي قال لي amma asirratti akka yaada keessanitti Iisaan isin bira jiru suni maqaadha malee Iyesuus Kiristoosin tokkodha amma akka walii نو galatti sinaan عيسو مكان اوريجينال يسوس عيسو ده يودا يتغرتي ارميك مكاي ساخا دوغا سلال عيسو وري eessa عربا كوني عيسو افان غريك وانيسا افان كيس سان كيس دك الال ورا afaan كيسانو maaliiti غافدو افان ارميكي افان غرتي اتيسا اتي مريم افان اسان دبتن سن افان akkoo كانان amma kanaafiyyuu inni quraana keessan keessa jiru suni كا Iyesuusuma قرانات السر مالك وانجيل راس الريمت kan quraana sirrii ta'uu isaa maalidha ragaan keessan رغان كينيا وان قران عيسو وانجي افان وري ارميكي سنت akkoo عيسو amma في عيسى kanaafiyyuu amma inni quraana irra jirus inni macaafa qulqulluu keessa jirus Iyesuus sun tokkumaadha annaan jechaa jirtan ustaas Iyes jechuun seeraadhaan walitti Maryam irraa dhalate eenyu dhalate ergama ja'a kana gartee dinqiidhaan dhalate dinqii hojjete saba Israa'eliif ergame jedha sanuma Iisaan biraa hin jiru amma fakkeenyaaf as keessatti yoon bishaan naqe Amaariffaan bishaan maal jedhanii waarel bishaaniimi yaa maqaa irratti amma walii galleera isaa maqaan amma ani durattu dubbadheera koo maqaanii yogguu hiikatu yogguu hiikan maqaa jijjiiran yookiin immoo maqaa dogongoraan hiikuu danda'ani okay garuu maqaan kaayyoon sirriidhaa kam mee qabu maqaan sirrii kam jettee yaaddameeran teenye waan ay biraatu akkuma beekumsa keetti xiqqaadhaan taatu Iyesuus Kiristoosidha amma ani kaayyoon Iyesuus okay Iyesuustu sirrii malee kan Yesuus sirrii miti ay sirratti qoy maqicha akkasi garuu immoo kana hoggaan jedhu inni afaan oromoo irratti Iyesuus jedhamee barreeffame suni sirrii miti yookiin immoo Iyesuus biraati jechuu kiyya miti yogguu jijjiiranii maqicha yogguu jijjiira warri barreessee barreeffama dogongoraniidhaani kanan jechaa jiru. ragaa qabda ragaa akka dogoggoran bira ammas dubbiin nama jala deemti beekte Ay ragaan hin jira maaliif ragaan maaltu jira okay macaafa wangeel okay hamtuutu okay oromoon amaariffaarraa geeddaratte moo isarraa geeddaratte wangeela isii eessarraa gartee inni seenaa biraati amma waa'ee geeddarannaa maqaa miti amma laal ustaaz amma isinii kan irratti haasa'uu qabdani fakkeenyaaf amma afaan oromoo irratti yaadonni tokko tokko kan dogongoraan hiikkatan baay'een ni jiru Yesuus qofa miti jechoonni tokko tokkollee kan nuti irrattis wal morminu ni jirra warroota protestaantii waliin jechuudha yeroo baay'ee viidiyoo giseen hojjedhu ni argitu jeeyyaa. So inuma jira garuu kaayyoon isaa amma isiniif immoo isaan oguu waliin mari'attan immoo Iyesuus irratti ayyee mari'attan okay dhiise ayyeen dhiise ta'e Iisaa fadhan tokkome dhiisen Yesuus Kiristoos dura garuu tokko naan jettan ikkoo ma tok ani jechuun seena tokko ka walii galuutti hin jirre bar amma na jalaa bar gama tokko seenaan tokko taana seenuma tokko san irratti dubbadhaa ka maqaan rakkoo seenaa takka akkam jennee seenaa duba an waan jedhe ani Yesuus Kiristoos waaqa jedheen amanu wan qur'aana kiyya waaqan jedhu wangeeluma keessanirra wangeeluma keetirraa jedhin 66 Yesuus akka nama ta'e wajjin haasoitaa jedhin Ustaaz Iyesuus nama ta'ee fi ergamaa ta'ee akkasuma waaqa ta'ee osoo hin taane atis quraanuma keerraa innis macaafuma qulqulluurraa malee quraana indala akkami mara ani inni macaafarraa san quraan raasa akkami deema wanni kun hin ta'u haa mariin akkas taate sama mariin akkasii miti Ande Ustaaz amma koo walii gallee ture atamma Enggak, ana waan siin jee wallahi naa galuutti hin jiru because ati silaa nama nu jidduu ta'u
Anaas hin deeggarin isaas hin Amma deeggarin. koola Amantiin maqarra keessan kun illee qabu takka kanan jedhe ilaali ustaas kiyya dhiifama naa godha ooni jecha darbaa dubbadhinaa dhiisaay. Laa hin darbin amma ati fakkeenyaaf macaafni kunis 66ti. Kuni Mee ustaaz sagaleen koo jira. macaafa 66ti. No 80 takka kajaan Ingiliffaa sana kun. Kuni 66. Amma ati Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantaami? Eeyyen of course. Ani Yesuus waaqaa miti jedheetiin amana wangeeluma keetirraa hin si hojii haasaween sin jedhe badiin qaba. Qoyka. Eshi walii gallaa qoyka. Obboleessa kiyya mee gilchaa kan jedhu kun mee muytii godhi please. Sagaleen qorri isaanii jalaa jira. Ilaalaali ustaaz Gihiyaa. Waajini macaafa qulqulluu 66 fudhatamitiire. Waan macaafa qulqulluu 66 sanitti amanaa ati immoo quraana keetitti amantaa mariin amantaa jidduu jiru immoo innis macaafa isaa qulqulluu 66 fudhatee Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa sitti himaa ati immoo quraanuma keerraa qabatteetu waanuma quraanni wanta mata duree irratti walii galtassan yookiin immoo Iisaanii fi Yesuus tokko soo jette mata duruma quraana saniin quraana keetirraa dubbatta malee macaafa qulqulluu ittiin amanne tokko baasteetoo nama lama taatanii akkamitti walii marture amma fakkeenyaaf qoy ustaas naaf galcha amma fakkeenyaaf ortodoksiinis macaafa qulqulluu fudhatti waajinis macaafa qulqulluu fudhata macaafuma qulqulluu fudhannu san keessatti garuu yaadonni macaafa qulqulluu keessa jiran san hubannoowwan hiikota jiru san irratti wal falmina amanu toggaa wal falminu garuu lamaan keenya macaafa fudhanna so lamaan keenya macaafa sanarraa dubbachuu ni dandeenya jechuudha isin immoo macaafa qulqulluu fudhattanii quraana qabdu waajin immoo macaafa qulqulluu qaba fudhata innis macaafa qulqulluu saatiin ati quraana keerraa malee akkamitti macaafa qulqulluu atiin amannirraa dubbattarree ustaas amanuun dirqama miti bara an waan jedhe inni kan amanu quraana moo wangeelaas silaa inni kan amanu macaafa qulqulluudha. Kan hordofu sanii miti. Inni Yesuus waaqa kan jedhee itti amanu isaa miti. Yaa. Ani wangeelumarraa ragaa godhadhee quraanarraa isa ragaa godhadhee akka gartee Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'e gartee waaqan ta'in hojii haasa'u inni fadhu quraana ragaa godhatee wangeela ragaa godhatee akka waaqa ta'een hojii haasa'u. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e quraanuma keerraa haasoftaatis. Okay, waan jettu hayyee hin jiru quraanuma kiyyarraa Yesuus Kiristoos akka nama ta'een hojii haasa'u hojiin wangeelirraa haasa'ini. No, innis wangeeluma isaarraa ustaaz walii galaa. Takka dibeete kana takkaan dhageenye meeroon hin jirtu bara waan kana ta'etu addunyumarraa aalam hin jiru. Rakkoon qabu nan dogongoroote na sirreessitu waan dubbadheeru. Because namni tokko gartee akkana gizee haasa'us wangeela kana dhugama quraana dhugooguu jedhe wangeeluma kanarraa akka dhugaan ta'in waan kana baasa namni gartee amantiin dhugaa kiristaana moo islaama gujees wooma namni sun itti amanurraa dura amma fakkeenyaaf ragaa quraana kiyyaan fudhachuu dhabuun mala yoo inni quraana kiyyarraa kan ijeen kan malee dura waan ati itti amanturraa ragaa seekannuu qabaa bara walii gallee amma ati fudhatta quraana kiyyarraa Yesuus Kiristoos ilma namaati waaqaa miti yoo jedhe quraana kiyyaan fudhatta yoo wangeela keessarraa seekan ni fudhatte jechuudha. Anis yoo quraana kiyyarraa kan itti akkasii fudhatte. Quraana keessanirraa anis fudhanne isin akkamitti macaafa qulqulluurraa ragaa fudhatture isinis inni macaafa qulqulluu. Isiniif ani maalitti godha ani itti naajamu bar ani isiniif malee. Inde nuuf maayidha Isiniif because barnoota isin argis ani kalees itti namanne irraas borus itti namanu isin tutti ama isinuma san isin argisiisuuf ani quraana kiyyarraa Muhammad ergamaadha jedha amma fakkeenya Muhammad ergamaadha jedha miti waajiin dhufee Muhammad ergamaa miti jedhee quraana kiyyarraa waan fide quraana san gateetiin darbee dhiisee deeman. Gooftaa Israa'el ara akkas hin jenne ani quraanis akka no anaas hin jedhee bar. Galle. Yaa okay ishi mee waajiin hafuudhoo ortodoksii keessaa nama tokko si beellamu. Ortodoksii keessaa Yesuus Kiristoos wangeelarraa akka ilma namaa ta'e waaqan ta'in wajjin haasofitanii jedhin. Ishi ammas walii gallalaan. Ortodoksii keessaa ani arono yookaan isuma san naaf idee naaf isaa wal mari'atan kana waliin gallo naaf because because ani namti ejur atakka dhufee quraanarraa nabi Muhammad quraan akkana na godhi warra keessanirraa nama Muhammad ergamaa miti bees quraanuma kiyya an quraanatti amanami walii gallee quraanuma kiyya qofarraa naasoo Muhammad ergamaa miti kan jedhu naaf idee bakka waan biraa hin barbaadu. Ustaas kiyya amma walii galla ijoolleen kun warra zalartan istiidoo sheerii godhaaf na bira jiru laal ustaas kiyya ijoo ishii waajii hafu ishii. Waajii maqaatti ijoollumatti yaante erga. Ijoollee tiyya gurbaa yaante erga. Isaa dhugaa waajiin korma bana garaatti baay'een isa. Azirraa dhufu. Korma.
Wai amma Ebro zgubba jiran ani bar dibbe isin jottanaaf ani galuu fi dide isin akka jetto kanatti hin ta'u amma fakkeenyaaf yoo no jaat ati Yesuus waaqa jettee amanta kitaaba tokko amanuu miti kitaaba abiyyi tokko onitti amanuu dubbisee kitaaba sanirraa waan akkana jirjee barnoota fudhadhee waan kun kijiba jedhee isa faalleessuu naan danda'a eessaa fuutee seenaa kana ati wangeelatti amantaa miti wangeela Yesuus gartee geetaa dheettee amanta Yesuus sa'u noo jeetiin ani wangeeluma kee taraa ragaa sii kanna kanatti namni akkanatti waliin deema beektaa. Laal ustaas kiyya yaanni keessan naagalee jira koo wangeela ittiin amanne kan itti amanuu fi kan ittiin amanne wangeela tokko irratti ragaa waliif hin dhiyeessu yaala ustaas amanuuti ortodoksii fi protestaantii hojii wangeela tokko irratti kan wal mormiru lamaan keenya wangeelicha waan fudhannuuf garuu yaadota achi keessa jirasanii waan amma dubbiite ayyama fakkeenyaaf ati Yesuus wangeela irraa Yesuus waaqa jettee haasawita ani quraana irraa waaqa miti jedhee haasawa ati hin fudhatta وانا ستي مخانا هسه عملت اوريدي ننفع استاذ سوري اي ان شاء الله اوكي ربي الله يحفظك يا جرانا جرتني جرو استاذ انا سو بخاتي واني جو خرمون دتو واني جريفه اما كنيا اتي ستي واقعتا قرانك يا واقع متين جدا اتي واقعتا ني واقع متين جاستاي مال جچو مال رولي قال مال رغان ولا مسيسون جچو استاذ وانت جرو مال دبيتو اما فكنيا فواجي ربا yeroo mana keenya dhufu dida malee Yesuus waa Qur'aanni nu waaqayyo waaqa jedheetini bakka jedheetini yeroo dubbatu argina. Sababa kanaaf maalummaa Yesuus macaafaa fi Qur'aana irraa bakka tokkotti qabaate Mariyoo akkasii ka dhufu itti seenaa. Inni Qur'aana irra illee seenee haa dubbatu waa'ee Yesuus yoo keessaa achi ragaa qaba jedheetini jedhe. Lakki achi ragaan qabu macaafa qofaa irraa dubbadha illee yoo kan jedhu taate. Isinillee Qur'aanaa fi macaafallee fayyadamtanii akkasii. Isa lammaffaa ammoo yaada lammaffaa wayii kaasee meeroon jechuudha. Barsiisota ortodoksii keessaa jedhani. Tole suwaajiidha. Warra ishiin barsiisota isaanii immoo osoo fiddeetini isin lamaan yaada amma isiin kaasu kana yookiin namni sun achitti fudhachuu dhabuu mala. Nam barsiisaa tokko fidanii osoo akkasii irra waliin barsiisaa tokko kan kennaa dhiifama obboleessa koo si gidduun ba'e yaa madaamoonni nawaamaa waan jiraniifani barsiisaa ortodoksii barsiisaa tokko sinifan kenna ishee barsiisaa tokko meesheerinaa godhaaf ijoolleen keenya yoo dhufanii mari'achuu dandeessanii ishee waan tokko irratti walii galu waa'ee Iyesuus fi Isaa irratti walii galaa hin jirru akka irratti mari'attanii miti. Ishii mee ortodoksiin tawaahidooni Iyesuus Kiristoosii waaqaa jettee amanti hin beektu kana isinis jechuudha akka ortodoksiin amantu jechuudha. So ortodoksii Enteleen akkasuma jetti. Yaa bakka garaagarummaa qabnu jira akkasuma jette okay. Amma waa'ee amantaa biraa nama sitti dubbachuu fi miti. Waa'ee beentiin dubbadha waan hin taaneen tasa dubbadha waan. Kiristaanummaa isaanis atis kiristaana isaanis kiristaana. Okay, yaa ta'u ishee. Innaa waaqa jedhanii waaqa jennee waan amannuufu inni ijoolleen ortodoksii yookiin immoo barsiisonni ortodoksii waaqa ta'uu isaa isinitti immoo isinis macaafuma keessanirraa waaqni keessa waaqa ta'uu wal mormaa ishee asuma irratti wal mari'addaa ishee. Akkamitti akkas isuma yoo naaf iddarra wayya jara saneeti dhiisi namaan hojii haasa wajjin namni waliin. Jechuun amma kaayyoo nama amantaa okay amma jira na yaaman jettee ati asirraa Yesuus waaqa jetta ana asirraa waaqaa miti jedha maal jechuu okay eenyuun fudhadha ana maal jechuu akkana waliin waaqa keenya lamaa walitti hafin waaqa keenya lamaa walitti namni kubbaa gizee kubbaa meeda taphatu kubbaa takka geesse malee kubbaa lama geesseen taphatu kubbaa takka qofa taphatu. Waaqa keenya lamaa walitti hafinnuudha amma waaqa ortodoksii waaqessitutu sirriidha moo waaqessi waaqessantu sirriidha kan jedhu bu'uuruma macaafa keessanii fi bu'uuruma macaafa keenyaatiin. Waan jedhe nuti Yesuus Kiristoos nama jennee amanna isin waaqa jettanii amantanii bara. Isuma isin nama jettanii amantan kana barsiisonni keenya immoo macaafa qulqulluurraa inni waaqa akka ta'e isiniif timu. Akkasuma akka waaqan ta'in wangeela keessan raayoon isinii kenne yookamu. Isa marii irratti ilaali ustaaz kiyya maali handurattis na hubachuu diddan kanas na hubachuu diddan maalidha anuma akkoo kanatti seene kan duratti waan na hubachuu diddaniif waa walii galuu dinneedha. Kanaafuu ortodoksii tawaahidoonii Iyesuus Kiristoos waaqa jiraataati alfaa fi omeegaa dursaa fi duras kan ture jettee amanti. Kanaafiyyuu isinis immoo waaqni keenya sirriidha jettanii akkuma amantasan quraana keessan irraa macaafa sagantaa lama taate akkasii miti akkas anis asin gamana tanaasaa kana no
dur akka godhan laal yesus waaqa moo nama kanarratti haasawanii feetu quraana raas fidate feetu wangeen raas fidate namni kana haasawa achi booda deebi'aa godha barsiisaa keessan tokko dhufee qoy qoy laal ustaaz kaayyoon keenya kaayyoo dhugaa walitti muudha miti amantaa walii wal hubachiisudha walumaa galatti malee dirqama wal amansiisuuf meedhaa isaa wanni jedhaan isaan AO okay nagarto akkam baga jiraattan jirta jira galata gooftaa ortodoksii daami ani ortodoksii dhagi waajjii wajjin marii barbaaddaa mireeti si wajjin barbaade ortodoksii hojii si wajjin barbaade sanaan barbaade sadis ortodoksii wajjin barbaade ma eshi ko carraa naa kenname innaa tokko namni marii barbaadu fakkeenyaaf nu allaani waaqaa miti xaawoti dheedheeni dubbanne chaadhaati yesus waaqaa miti nama dura haasawa san siin hin jenne bara amma nagaa'u si gaafadhe jarjarin ka maa jarjar carraa naa kennitiin dubbataa booda shaa dubbadhuutiin waan waan koraati qabachuu bichaa osoo hin ta'ini waan illee allaan akka waaqa hin taane seenaadhaan akka hin beekne san waajii fi amantii takkan qabdani ati ortodoksiidha dhaggeeffadhu ka takkaa miti ati peenteedha ashi dhaggeeffadhu dura waa waajii dubbachaa la peenteedha isin jedhe isii kun isa si barbaan isa jechuun isa gaafa wanni itti dhiisi isa bakka hundattuu mana isaatuun hin dhagaa ati ortodoksii moo peentee ashi carraa naa kennitiin dubbatta anaa dubbachudhaan mana kiyya dhuftee waan itti haasawu jiru dhaggeeffadhu kaa dura hin jarjarin carraa naa kennitii waan dura dubbachaa turtee bara Iyesuusii quraana keessatti Iyesuus wangeelaa isaa turte na dhaggeeffadhu isaan hin jenne waan lafa kaayyannaa dura piliis obsa akka mucaa tanaa obsa yaa jira namaa dhiirti maaluma taate ashi dubbadhuuti carraa naa kennitii okay waan siin jedhe ati ortodoksiidha moo peentee ortodoksiidhaan maaltu siifi waajii waliif fide amantii takka qabdanii ya waan tokko walitti dhufu okay amantii takka walitti amantiin teessan takka akkaataa tokkotti amannu amantaan akkaataa tokkotti amannu waaqa tokkicha sana akkaataa garagaraa san siin jedhan san siin gaafanne amantiin teetii fi tiyyaa fi tawaajii wayi takka koy dursa waajii hojii marii nan barbaadettee mitire amma dammoo mucaa hojii haasawinee isi ansan siin je waajii mee sumaan adda baasa amantiin teetii akkuma tiyyaa fi tee adda teetii fi tawaajii sis addaami waaqayyo nu amannu san irratti barumsi adda gurba ansan siin jedhe goobazi sawiyye xeenaan kee nagaa tokko miti amantii okay wangeela tokko qabdanii yaa tokko qabna okay wangeela 66 hordoftaati moo 80 takka isatti hin deebina amma isatti no dura dhaabbadhu meeroon wangeela keessan tokko okay dhaabbadhu mee ايش كويس يا تشيسي برا واجي جنن تواجي تخاي سي في واجينا منتي كان قبدني انا وان اتيمو وانجيل توكو قبلنا نانجت يعني انا كم جيتي ناسا سديتمي تكافي جاتمي جاتمي كنت ندبت ايش هدبت تشرانا كنت في نيبر انا ست مرسي سودي ما بر سنت مرسي سودي ما دفتي متي انا سيغلفتي بر اورثودوكسي تي سيدي وانجيل اد اما وانجيل اد اوكي غاف ما سيدي بس قف يسو نو نانجدي سي في واجينا منتي تيسن تكا amantiin tokkoon akkaataa nuti amannu tokko miti waaqayyo dan taatee san nangal sakkaami amantiin teessan takkaami okay kitaabni amannu tokko miti sin jedhe okay wangeelli keessan tokko okay 15 sanii fudhatanii gilsisaasuu kana waan san jenne wangeelli ati hordoftuu fi wangeelli hordoftu hawaajiin hordofu tokko dursa gaafa sana gaafatteeti amma waan dura dubbachaa turte waan jira amma ana sumad anqaan siifisat amma mee dhuguma mee dhiira ta'eeti mee waajjii wajjin fooyya'ee isa mee dhaabbadhu si wajjin dhiirti waan dhiira biraan naasootu ani dhiira atis dhiira na hojii haasaayi naafisi amantiin teetiif Allah waaqa miti jedhanii na dhaggeeffadhu an si wajjin haasa siin barbaade ani siin barbaade na dhaggeeffadhu waan jedhe siifi waajii amantii na dhaggeeffadhu maa jarjarta gurba waajii tan waajii waaqa keeti si gaafachuutti hin jira naasi ol galche yookaan nagaan deem boqodhu dhiira biraan barbaadira daawaqoonota waan siin jedhe gaafii sadii qofaan si gaafadha siifi waajiin amantiin takka obboleessa amantiin akka waaqayyo tokko amannaa waaqayyo tokko san irratti ammoo barumsa adda addaa ansan siin jenne
Sansiin hin jenne. Siifi waajiin amantiin ta'e waajiin peenteedha ati peenteedha. Okay, beentee miti ani. Okay, allaqe. Gaafii lammaffaa allaqe. Amantii chumaa chuudha dur. Amantii chumaa chuudha. Allaqe naa deebiste ati peentee miti ati amantiin kee maali? Amantii chumaa chuudha. Amantiin kee maali? Nan shawwaddu. Amantii chuun dursa maa chuudha. Gurba dhiirte kanaatu maali? Mucaa tanaa hojii suuta kabajaan haasoyne. Xeenaan kee nagaa. Eshi carraa naa kennitu waan ati nagaafatte si haa ibsu jechaadha. Waan asi gaafadhu qofa deebisi goobasi. Okay, ati beeg afaan takka dubbatte afaan takkatti san akka jettu taasisu deebisu. Maybe Amaariffaa biratti afaan Amaaraa keessa guddatte afaan Amaaraa siif hin galu afaan Oromoo. Esh nagaafattee mi'anti kan nagaafatte sassi. Afaan Oromoo siif hin galu afaan Oromoo. Obboleessa gaafii ati nagaafatte san asii afaan Oromoo naa ibsiin hin jenne baran waan si gaafa maqaan keenya gu jedhe maqaa kana maqaa abbaa keetiin aan nimin. Okay. Amantii keenya tokko miti. Amantii jechuun barumsi keenya sun tokko miti. Si gaafadha. Waanumaan si gaafadha qofaan adeema maqaan keenya gu jedhe maqaan kiyya kana maqaa abbaa keetiin aan ibsiin hin jenneen. Okay. Amantiin waajii peenteedha ati peenteedha. Okay, ani beentee miti yoo na ortodoksii. Thank you. Galatoomi naa deebiste waajii kitaaba 66 bichatti amana. Ati kitaaba 66 amantamoo 80 takkaatitti. 66 muluu na fudhadha. Okay, muluu sanitti nan amana 15 jirre fudhanne san illee na fudhadha jechaadhaan. Ansa singaafanne kitaabni wal dhaggeeffadhu kitaabni waldaan keessan bulmaata ittiin bultu kitaaba 66 moo 81 dha. 66 81 keessatti argama. Eshi dhaggeeffadhu 66 argama siin hin jenne kitaabni waldaa keessan keessatti argama ka waldaan keessan ittiin bultu kan deemtan kan gurgurtan kan bitatan kan harkaa qabdan kan dubbistan kitaaba 66 moo 80 takkaati. Meeroonis ni jirti. Meeroon hin gaafadha qoy. Meeroon. Isin isin keessatti Meeroon. Meeroon. Beenne nama gaafadha. Abboon hin gaafadha yaa. Meeroon. Ajaa'iba. Ente Ortodoksii. Ente 81 sinsaa 6. Okay, waan jedhu maqaa waajjii dhoofte waajjii hojii meera beektaa waayee Allah waaqamu Yesuus waaqa okay, na dhaggeeffadhu. Na wajjin ni haaso Yesuus Kiristoos akka nama akka waaqan ta'e na wajjin ni haaso taa dibbeeti. Yesuus irbicha maal gocha haasa'an Allah kee biyaan xaawoti dhedhee amanaa bar. Guyyaa lammaffaa godhana. Guyyaa tokko Yesuus nama akka ta'e guyyaa kaan waaqayyoon kiyya akka ta'e waan ni ta'e waaqa sanirraa haasooyna guyyaa dura boru na wajjin Yesuus akka nama ta'e na wajjin haasoo akka waaqan ta'in. Qaxxaay na wajjin haasoftaa waajjii jettee duratti maqaa waajjii waan dhufte waajjii dhiira sawi yoo dhiira taate dhiira ortodoksii yoo taate na wajjin haasoo ita. Ati kun ka dhiiran taane basi isaara amma waajjii wajjin daqiiqa tokko haasoftaa. Waajjin amantiin ta'e waajin jaarsa keeti moo jaartii ta'e waajii moo jechaalta dhiiraa mi sawiyye dhiirumarree qabdu kana natti fakkaatu suuraa namaa kaayyette maal jetta gingilcha ortodoksii tanaas ajaa'iba. Bila inni ortodoksiidha maal amantii nama maana oftati hindi hojii fannaa sawa. Waan kan haasa'e malee kan waajiin dhufeetiin haa haasaatu yoo sii danda'ame isa qabii fidi dhiira taatuun hojii haasa'e. Dhufte ofii haasa'e kunoo. Okay, amma ummata gadiin buusa amma haasa'inu Yesuus Kiristoos akka nama ta'e. Boru amma Allah irraa tokko. Boru Allah irraa so'ina amma kana mate gaafii na gaafattanii aannan haasa'aati dura gi waajjii wajjin duratti waajjii waan dubbachaa jirtuuf quraana intala meeroni fide kete walitti sinaraarsu yette blookiin godhee jira walitti sinaraarsu yette maalin jedhen dibbeetii mana keetittiin godhaati isaa fi ana walitti fidiin jedhen gurba ati ortodoksii sheer godhan sirratti sheer godhani dhiira taatu Yesuus Kiristoos sawno fisum sawino wajjin haasota akka dhiira taate ati maal waajjii jechaa yoo maasoina naafet waciniiti qaxxaay dura gini waajjii wajjin dura ka dubbachaa jirtu siin barbaade gurba ati dhiiroo ortodoksii fidi Ardhaa miti bilookiin godhee irratti baratillee otana bilookii gootee mana keenya waan siin jedhe dhaggeeffatu amantii ta'e peenteedhaan atis deemi fidiiti fidii kot inni mana dhufee na hojjaasa dhufee haasa'u inni dhiiroo yoo ta'e na hojji. Bilooki amma ta'e isaa dhiisi hayyee isaa hojjisi ni haasa'u ati na hojji ni haasa'u ita
الناس إنسان وجه أسود ده هاسا إيكايتي boru no wajjin haasawta boru yesus nama akkate no wajjin haasawta kitaaba tokko irratti bichaan taphannu bar okay akka ani gurba laalaan ni haasawta ani akkaan godhu dhaggeeffadhu gurba dhaggeeffadhu yoo oromiffaan si mingale amaariffaa si haasawnu amaariffaa si mingale ingiliffaa oromiffi kee kan mangadu bara akkatti dubbatu jechuudha ati dubbatu kunni na dhaggeeffadhu amaara jalatti hin guddanneeni amaara keessa achi na dhaggeeffadhu dura dubbachaa turte ati wahim wandi wahim seet ati dhiira moo dubartii እሺ ila dhaggeeffadhu kana yaadaki dura waajji hojii wiyyiiti san jammartee kaatee oo fixxan qaxxaayi dammoo ana wajjin itti siin takkee kanaafuu ati na wajjin dandee mana meerota akkasi dhufta deem atillee na wajjin dandee dhiira ani mana kee dhufee sila dhiira taate sila na wajjin haasoo itti bareeda akkana ortodoksii sodaattu amma na wajjin haasoo yaajee dursa gini namicho dursa gi waajji wajjin itti fuftee kaatee qaxxaayi dammoo ana wajjin mana meerota itti fufta akkasi amantiin isaa adda amantii namaatiif maaliif iyyitaati amantii peenteedhaatiif maaliif wala ati abbukaatoo taata itti ilala waaqni nama nu sanitti amana sin jecha raaba inni nu sin arrabsa isin irra dhukkee haasaa oola akkuma nu arrabsu si arrabsaa oola warra masqala dhungatu maryam sagadu sin jedha maryam dhungatu sin jedha maryam sagadani gabriel malaa'ikootaaf sagaddan sin jedhee isin arrabsa amantiin teessan adda kitaabni keessan adda ati dhiira taatu maaliif kitaaba kee 80 takkaati hojjimaan hojjinnaa soyin asitti maaliif si kadhadhu gini guyyaa takkasi daqiiqaa tokkoon si kanna afaan oromooti achiin mala na dhaggeeffadhu gowwaa ani gowwaa I'm not dumb I'm not a fool waan jedhe na wajjin boru ishi jechaan olin na wajjin haasawaaf isin finne na wajjin boru ni haasoytamoo naasoytu okay ishi akkaataan itti haasa'u na wajjin ni haasoytamoo naasoytu boru obboleessu Abdallaa kee taragaagee rabbiidhiti nan dubbadhaa ishi nan haasa'aa sin jechaa jira barkinu saree ortodoksii deem saree diqaalaa maara jala guddatu asii jecha maali sii godhee karadha amaariffaan hin galleef oromiffaan hin galleef akkana waan gisee wanti na argate maraatu dhiira silaata waajiin jaarsaate ka waajii amantiin isaanii takkaa miti waajii meetti arrabsaa wala waajii jedha maali dhiiraame kun qarrarraa qaama saalaan qabu wante hin qabdu ustaaza Isa waan hin taane hin dubbatin no hin jirta ati hin dubbatu dilaan kadhachuu jiru atis daqiiqaa meeqa ta'u meeron kadhachuun jira fidde kuno maaliin godha si jeche kadhadhee kadhachuutiin jira waajiiniif isin amantii takka qabdanii tokko hin qabnu kitaaba keessa akka jedhu kitaabni keenya tokko jedha ati kitaaba 80 tokko fudhattamoo 66 rakkoon qabu isinni tokko miti rakkoon qabu keenya tokko miti kitaabni keessan tokko kitaabni keessan ustaas kitaabni yaanchi matsaaf ላይ ኢየሱስ jedha kanarratti ኢየሱስ jedha keessan tokko waa'ee kana koo duratti dubbadheen ture ustaas no atileen dhugaan dubbattu anna mana gaa tokko sise dilaan siyaamu jiru diddee keenyatti deebina tokko la sani no dilaan siyaamu cal jettee amma maa dubbattati osoo as jirtu indee sin jidduu seenu ka maalan godhadhaan wajjin dilaan siyaamu maaf ragaa gubbar singaa kitaaba 66 sin fudhanna nuti yeroo waldaan keessan kitaaba 66 bultu barsiisa akko naarina ka kwa kama miti deebisni ammallee ani dhugaa yoo hin dubbanne sin injaara waldaan keessan walda amantiin takkaa miti waldaan keessan sirni ittiin bulmaataa takkaa miti wangeelli keessanis tokko miti Iyesuus keessanii fi Iyesuusuu takkaa miti maa tokko guddaa dhageessu duba amma yaada marii duratti taa deebinu dhiifama waliin marii maal mareen kunoo ka fiddan kunoo kana maal dhiirota kana hojjasa kanan naffida jedhe koo keessanuma bara okay sana gu fiddas ayya san fidi gaafa fidde wajjin haasawa ansan asitti shiicheeritti godhe jeetiin dhufee ennaan ol naqe no isa kana miti jechuun amma akka walii galtanii amma beellama akka isinii qabuu fi yoo fedha keessan ta'e jechuudha mana keetitti beellama nuu qabin jennee reewstaas duratti maalirratti nuu qabisiin jedhe too amma sana dhageenya jecha na dhageyaati እሺ ቆይ ካማታስ ገባናን ሎሊና እኔ ማማለን በለሰ ማሊስ አከሚታ ሶይናስ አቲ ዳበቴ ያዳን ሰከኑ ዲድ ፉዳቹ ዲዴ ኢፍማ ሙርቴስ ጅርታ ሴሴ ዋን ሲንጀዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ደገፈዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርአን ኸይረት አከ እርገማ ረቢ ቆፈቴ ነው ጂኒ አሶይታ ጀዲን ሜሮን ኢለ ወንቲኒ አማ ኢሳን ኢለ ወሊ ሜሰን አና ፋን ፈረንጂ ከነ ማለን ቤኮ Mariin mana kan geeditti haa ta'u barsiisota keessan keessaa nama tokko fidiiti amma fakkeenyaaf isa amma keessan fidi khasaaniidis yoo sheeritti godhanii fidan seenee ani waan jedhe amma ani waa'ee waajii koo cufneerra dhiisneerra amma keessan ana isa wajji mareeta ana isa wajji mareeta okay akkuma tarbiitti irratti walii agallu too
arrasoo ta'e yeroo isin mijate tokkin namani akka isin wajjin mari'atu san dubbiseetan in mari'atu kanaafan amma mata duree irratti mari'achuu barbaadassa walii gallee too akkanitti muufa isaallee mata dureen Yesuus waaqa moo nama? yaa okay Yesuus waaqa moo nama macaafa qulqulluu keessaa inni ragaa siif dhiyeessa ati immoo no ati narran keessan achi waaqa kiyyaatii miti wangeeluma keetirra akkasuma wachum waa'ee waaqa keetii ragaa ba'i malee waaqa keetii murtiinatti kanneen anaafisa wangeelarra anta kawan akkanaan dhageenye as dibbeeti amata meeqa godhu jira waan akkana isinumaatu guyyaa keessaa fide malee Yesuus akka wangeelaatitti waaqa moo nama? Indi ukko kan irratti ko staas ko walii gallee jirra amma isa irratti macaafa buura macaafa qulqulluuti ortodoks tawaadoon Yesuus waaqa jettee amantii kanaafi sin jedhe anis akkasumatti wangeela keessanirra Yesuus akka namatti akka waaqan ta'e naaf fida daragaa maali rakkoon qabu ukko isa marii irratti walii ibsitu isa san rakkoon qabu saniin booda mo'ati ati kana itti geessaa bar okay yoo sin jedhe sirraa fuudhe ergaama fakkeenyaaf yoo ati nama biran ergite waanuma ati naan jette san dhaqeetti hima isarraa fuudheetiin si dhufee sitti hima asitti ta'ee siif murteessan an ergamaa dhaggus akkoo kanaafuu ustaas kiyya akkuma nuti waa'ee waaqa keenya ragaa macaafa qulqulluutiin isinitti himnu isinillee waa'ee waaqa keessanii ragaa macaafa keessaniitiin himtaniiti waliin mari'attuun jedhe ko anis maalan balleessisuma keessan kanan cimse ko wallahi mee gingilchaan yeroo ana dubbatan ani faranjii keessa guddadeera qoman qabu wallahi taawaqa ko inde yaaduma keessan cimse ko ustaas malee yaada biraan dubbanne yeroon sagaleen ko jira yin jira yaaduma isaaniin cimse ko anisi malee yaada biraan dubbanne tole amma fakkeenyaaf ila wanti jiru waa'ee fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jettanii amantu waan mariin yeroo tokkotti wanti lama dubbatamu yeroo makamiyyuu jechuudha. Guyyaa godhatamee har'a yoo tokko irraa dubbatame irraa dubbatamaa jechuudha. Akkasii seerri dibeetii illee hin beektateetiin yaada. Maa jennaan yeroo baay'ee barsiisota hedduu walitti qabsiisteetiin mana kan keetitti mari'ataa jiran waan ta'eef jechuudha. Kanaafi har'a abumaastuu maal godhee affeerraa akka ati ammallee barsiisota keessan affeertuu fi waan kan isitti dubbate waan ta'eef Qur'aana irraallee yoo barbaade macaafa irraallee yoo barbaadanii macaafa lamaan jidduu ofii kaahatanii Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti isa jedhu har'a boru ta'ee iftaan ta'ee haa dubbatanii ergasii booda ammallee itti aansanii Allaahiin waaqa dhugaati moo waaqa dhugaati miti kan jedhu ammallee ergasii booda ammallee maal guyyaa itti aanutti akkasitti qabatama malee yeroo tokkochatti እሺ ቆይ ወሊብ ገለሽ ያኒ ፈትሜ ኡስታዝ ጥቆ ዱበቻ ቱራኒስ ዋንታኒ ባበየነተኒ ቆይ ኢንሻአላህ ደገፈዱ ታሪ ያትሌ ኡስታዝ ተወዳንዴሳ አይነማ ጉዳ ወጅኒ አከቲ ዝምጂያ ፋንደርባ ዱበቹን በርባዱ አይነማ ነን ከበጃ ነምኒና አንገፉ ከበጃው ሙቀበገቲ ተይ ጀቹዳ ከናፊዮ ብሎ ተኮ አመላሊ ኦብሌሳ ኪያትስ ነማ ጉዳ ተወዳንዴሳ ገሩ ሲምቤ ዋንቴ ፈን ኦብሌሳ ኮ ሲንጀዴ አማ ያኒ ከን ተኩመኮ amma sintun yaada ko naa hubachuu dide malee yaanni ustaas jedhanii fi yaanni ani immoo yaaduma ustaas sanan cimsee to dubbadhee fi ustaas naa hubachuu dida malee jechuudha. Ani kanan jedhee mana kiyyatti beellama siniif qabaati. Macaafuma qulqulluu irratti ortodoks tawaayidoon Yesuus Kiristoos waaqa jettee amanti kan akka ishiin akkas jettee amantu addunyaan beekta hundi keessan hundi beektu jechuudha. Kanaafiyyuu inni immoo Yesuus waaqa ta'uusaa ragaan keessan maali kan jedhu immoo macaafuma qulqulluu sanirraa ortodoks tawaayidoon Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e ragaa wajjin isaan abbaan ortodoksii bakka bu'ee too barsiisan dubbatu sun isinitti himaa jechuudha. Saniin boodadha isin immoo macaafa keessanirraa yookiin quraana keessanirraa waa'ee Allah waaqummaa keessan immoo itti himtu jechuudha. Maaliif sodaatu maal jechuudha waaqni yeroon saniin dinne tasuma hin dinne sanillee guyyaa tokko hin godhinaati guyyaa nu haa ta'u mar'ile macaafa qulqulluu irraa laal gingilchaa kiyya macaafa qulqulluu ati namanneerraa fi kan amane tokkichi walitti macaafa qulqulluu tokkorraa ragaa dhiyeessuu hin dandeessu ati waa'ee quraana keetii waa'ee waaqa keetii Allah kee ragaa baata Allahan koo waaqadha waaqa jiraatadha kanadha fayyisaadha itteetoo waan quraanni kee jedhe san ragaa dhiyeessita isaanis immoo macaafa qulqulluu irraa Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa ragaa dhiyeessani saniin booda marii keessattidha kan wal kuffisaa deemtu yookiin immoo yaadi seera marii keessatti fakkeenyaaf osoo yoo mata duree lama wal bira qabdee mata duree lama miti koo gingilchaa kiyya kanuma seerri marii koo ila na dhageeffadhu kaa gaafa Allahitu waaqa moo Yesuus waaqa wanna jette innillee maal ta'a dirqamatti quraana seenii haasa'a jechuudha
akkasuma ustaazi walumaan haasa'u lamaanuu jechuudha. Amma waaqummaa Allaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos waliin haasaa jiru waan ta'eef iyyuu ustaazillee waaqni Allaa qofa kan jedhu quraana irraa isinii dubbata. Macaafa qulqulluu keessaa immoo waa'ee dubbachuu danda'a. Maaliif daqiiqa irratti walii galu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kaayyoon inni mata dureen keenya garuu kan beekuu qabnu waa'ee waaqa keessanii fi waa'ee waaqa keenyaati. Kun immoo mata duree tokkodha. Maaliif mata duree lama nuun jettan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Akka dubbatamee kana qofa dubbata. Amma wanni nu gootu ni jechuudha. Jalqaba irratti marii Abu Mu'az Ustaaz Abu Mu'az sitti wanna jedhan kana barsiisonni kan kee heeyyamamoo yoo ta'ani. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos waaquma waaqaa miti. Isaanii bu'eera kan heeyyamamoo rakkoo hin qabu waan barsiisota keenya mata duruma kana irratti walii gala malee anaan barsiisota keenya rakkoo hin qabu. Gaafata irraa caafata qulqulluu qofa irraa Yesuus waaqama waaqaa miti yoo kan mari'atanii itti aansee qaxxaayi waa'ee Yesuus Kiristoos waaqaa macaafuma qulqulluu irraa qofa mari'atu sirriidha yeen isa kana kun mormireenisi eeywa akkas ammallee lammaffaa irratti waa'ee waaqa keessanii immoo isinis quraana irraa dubbattu jechuudha malee waa'uma quraana keenya qofaatis waa'ee macaafa qulqulluu qofa dubbannan dee maal jedhu kana jechuun akkoo sun quraana keessanitti waaqa keessanitti qaanoftu jechuudha. waan jedhu takkaan na baase wanti itti qaanofnu tokko illee hin jiru. Lammaffaa erga kana xumuramne duuda obboleessa koo garraamii erga ittiin qaanamneeti atis waa'ee waaqa keetti ragaa wajjin dubbadhuuti isaanis immoo nutis waa'ee waaqa keenyaa ni dubbannaadha. Mee al takka naa obsi waa jechuu barbaadu. Al tokko ibsuu fi lammaffaa irratti erga caafata qulqulluu irraa ustaazni illee barsiisaan kan keellee waa'ee Yesuus xumuranii booda lammaffaa irratti erga mata dureen sun geeffamee booda Allahi waaqa dhugaatii moo waaqa dhugaatii miti mata duree lammaffaa. Akkana barsiisonni marii daqiiqa irratti mari'atu maali ijoollee haga fee daa'imas ta'u koo indoo waan xiqqoo numan beeka maali daa'ima ittanii na gowwoomsitu moo akkami waan isaa. inni illee qur'aana keessa seenee waan barbaade haa ibsu Allahin waaqa dhugaatii moo waaqa dhugaatii miti mata duree of danda'aadha inni illee qaxxaa'ee lammaffaa irratti jechuudha. Ammaaf ammoo akkasiin jenne kanatti namni fudhatu jira. Mata duree lama bakka tokko walitti oofuu waan hin taaneef jechuudha. Yoo akkana hubattu taate. Barsiisaa Gingilchaa. Inni gaa. Foon lafa jiru allaattiin mukarratti ulfitti yaan. Amma isiin kana tartiiba asitti nuuf fixuu dhiisiti. Haa dhufu innummaan haa dhufu. Nuti mata duree walii galla jenne bar karaa qura'aanaatiin ta'ee karaa macaafaatiin garuu mata dureen tokko ta'uudha qaba. Nu karaa lachiinuu mata duree qofa godhaati akkaataan itti mari'atan har'a nu barsiiftu meeroon waa har'a nutti himtaaree maal akkaataa itti waliin mari'atan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa itti godhiitiin guyyaa san qabii. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seerri dibeetii meeroonii fi waa'ee seera dibeetii nan ibsaa fi yoo riqqoo hin hubanne ta'e dibee jechuun qaama tokko irratti qabatame falmii jechuu kan immoo marii jechuun qaama tokkotu qabatama qaamni sun fakkeenyaaf birciqoo isii agarsiisaan ture maaliifan isii agarsiisaa ture beektaa akka ati hubattuudhaaf amma kun birciqoodhaan siin jedha ustaadii immoo lakki kun birciqoo miti bilbila siin jedhu kaan irratti wal falmama garuu bilbilaa fi moobaayilii wal bira keessee hin falmitu birciqoo miti kun kubbaayyaadha lakki kun birciqoo dhuma itti falmita qaama tokko irratti mari'atama bor immoo kana dhiistee lakki kun silkiidha lakki silkii miti kan jedhu irratti mari'atama. Sigalee qaama tokko irratti mari'atama malee qaama lama sadii ol bira keessee walitti hin mari'attu gabaabumatti sigaluu danda'a yaada. Amma Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqaa miti achi immoo marsaa lammaffaa irratti Allahi waaqa moo waaqaa miti kan jedhu ammas qabatta. Achi itti fuftee barbaade sillaaseen waaqa eddeetti tokko moo waaqaa miti kan jedhu ammas waliin qabatta qaama tokko irratti qabatama jechuu barbaadeeti afwan itti fufaa ustaata kiyya. Malee qaama garaagaraa dibeetiin jedhamu qaamni garaagaraa sin jammar qaama garaagaraati maaltu wal lama falmisiisa kun qaama garaagaraati waan wal lama falmisiisu hin qabu jechuudha argite qaama tokko irratti mari'atama qaama tokko irratti mari'atama jechuu barbaadeeti ayyaaf waan itti fufaa assalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam bareeda kanumaan jedhee bar akkasuma. Salaam. Billaaftuudha haa dhufanii isaan gaafas agguma isaan gartee sheeroo yeroo dhufan nama sana wajjin waliin haasa'uun toltiioo. Isaan hojii guyyaa godhachuu. Sheer irratti godha jedhee jettee anis amma halkan irraa zaa 8 fi cinaadha bara Ameerikaa takka zaa tana taa'een beeku. Zaa 8 fi cinaa. Baatasifu.
Meeroo jira kana fi galee الرب نيتشر استاذنا ملي الرفني والله فكا ذات انا صورة امريكا ثانية على دنتين اما دي لك انا الرب تسرى صورة ثانية ميرون برسيتنا جاك meeroo waan ustaad Ahmad jedhe si galee jira. كونو جولنت يا سدو جرا ساني زا سدي غراغرما امريكا بنوتي انا في سين قمنا زا سدي يقول لي يرون بيرا الكني سمبرا غويا يري سمبرا غويا انا بيرا الكن مسامك سمبرا انا بيرا الكن زا سدي كيتوبيا عشان أمان بير سدي في ما لچنا هونو is very مشكله سلاني الكني غويا ني في توبيا في افريكا دون توكاتات يومين 24 ساعه سمان جرا برسلا كون خير دبم بقى دي ما رفع صورة ثانية قاري دي ما رفع استاذ صورة ثانية قاري السلام عليكم ورحمة الله انت دبي والله Ayya inshallah. Ingilchaa mana nuuf haa baanu takkaa ingilchaa mana hin banne. seeneetiin irra ta'a irra dhiiseetiin ciisa Bari wanti banuu Meeroon. iddoo tokko waan meeroo bari fikri jirtu na kottee ammas Wallahi mana keessan kanatti hin lallabamne. Inshallah biidhnillah ahlaamaa bantu kalas. akkas yaa حالان بري malee ganama aggubar galgalaan isin dhufa qacellotti Ayye meeroon yoo akka Ahmad amma siin jedhe kanatti sii ta'e barsiisaa keessan fidiiti. Inshallah wajjiniin haa mari'atanii. yaa akkas Abdul Fattah ol seensaame. Abdul Fattah maal jedhame abbaan murtiidha أولين سنتي سنا انتو منا أهلا متك يا ربته hayyee achi deemne anu baay'ee ciise zaa muraasa ciise numaan dhufaa bar qalbiin walitti akka bar kamasal aljasad alwaahida akkasii jara keenya warreen qammaa taabtaab gootanis galatoomaa jazaakumullah barsiisonni nu qabdonni hundumaa keessanuu fikiristaan maalin seenaa abbo gitti mammo salaamu alaikum warahmatullahi rabbii afuura aboo dibeetan jara dhokote kana hunda barbaada gurbaa itti iyyinee iyyeetiin dadhabe wallahi na dide gurbaa kaan irraa jaldeessarraa ta'u malee dide maaluma dhiira Abdul Fattah. jaldeessee akkuma miliqatti miire gingilcha salaamu alaikum warahmatullahi Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Har'a waa tokko kaasnee beektu. ati ayyee baga nagaan nu deebite ati gara lallabaatetti Amiin amiin kun qoma dhaadhee asirratti amiin kun maas cinaa. asuma jiraan hojii keenya obbo akkana kun Edarra alhamdulillah waraana kiyyaa bar Edda kophaa bareeda boora goote tureera. wallahi jazaakumullahu khairan akka isin as turta osoo beekanillee as bulaa miti hin beekne bar maa sheernaaf hin godhin namuna dhiiseetuma deemaa sheernaa godhun turtanii seene Ganama ammoo warra amanti maleeyyii tokko waliin guurreetiin tukkeerraa kaasaa turani kun ustaaz. okay waliin guurreeti murtaddi Ama rabbiin dibeetii isinirraa jaalata wallahi dhaabachuu jirra. Dibeetii fakkeenyaaf Yesuus waaqama waaqaa miti. Allahiin waaqa dhugaatuma waaqa dhugaatii miti. Mata duree bakka tokkotti yoo godhan dibeetiidha jedhama moo yoo mata duree of danda'e irratti dubbatame dibeetii jedhama. mata dureen lachuu rakkoo hin qabu Bakka tokkotti moo fakkeenyaaf amma yoo mata duree tokko fakkeenyaaf amma yoo jechuun uf gahaadha ragaa hunda qabadhee dhufaa yoo isaan ka jedhan taate yesuustu waaqa moo allahatu waaqa isa dhugaati ka jedhullee qabatanii wal faana lama dandeettii cimaa yoo qabaate yoo hin qabaanne immoo yesuustu waaqa moo waaqaa miti ka jedhurraa baayibilaa fi quraana irraa ragaan fidadha oo jedhe akkasitti haa dhufu san yoo akka itti dubbatu Himuun beeku. hedha dhiifama kaa hojii irratti hin deeme tarii na waamuu soo dandeesse ta'uu danda'a. Deemuun hedha dhiifama naa godha mata walii galtan moo akkam? abshir fili nama sheer godi waa takkuma meeroon ta'e inumaan jira yeroo hunda ni haasoo mana keessa naan dhufa Okkoo rakkoo hin qabu nama anis xixiqqoo ture mana nan banaarra qidaamee waan ta'eef yaa'u sagantaa addaa hin qabnu garuu yookiin immoo kottaa achitti barsiisotaan walii galaa ishee ana wajjin walii galuu diddanii barsiisotaan mata dureetti walii galaa. ani saame kan irratti beelaa waan kana beelaa ameerikaa Guyyaa yoomi? na bira guyyaa yoomi jedhaa jirti Yeruma barbaaddanii yaani beellamicha guyyaa biraatti gochuu dandeessanii garuu mata duree irratti walii galaa maaliif aniif isin walii galaa hin jirru waan ta'eef. Ustaada bakka keetan Abdul Fattah naqee wanticha marichaa fudhatee haa dhufu isinirra. Okay.
Okay. Inna guddaa galatooma. Fata sirriitti mijata. Gara daaqoona kana yana pheenxee haacaf kuttiisne pheenxee iyyaate daaqoonota tartiiba qabdu bira dha inni. Bente anis waliin galu. Mee Namni walii galu hin jiru isaan walii galan. tole ustaaza gadi dhiifna inshallah. Sana bichaa dubbadhee kee ustaaza gadi dhiifne inshallah. Mee nuuf tolchi meeroon. Wayi ba'uuni dafan. Nuuf kolchime. Ayyee ustaaza gadi sin dhiifna. Kiristaanni mee an cimaadha jedhu Yesuus waaqama waaqaa mitii ka jedhu irratti abbaa fedhe filatee haasa'u. Yoo fedhe ustaaza Abuu Mu'aaziin yoo fedhe gingilchaa abbama fedhe nu keessaa jechuudha. Isa kana koo walii gallee jirra. Isa Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e akka irratti mari'attanii ragaan illee macaafuma qulqulluu keessaa akka isinii kennamu akka mari'attan isinii walii gallee jirra. Garuu immoo macaafuma qulqulluu osoo hin taane isin ragaa kan dhiyeeffattan isinis waa'ee waaqa keessanii nutis waa'ee waaqa keenyaa hin jedhe. Kanarratti walii galuu dinne miti ishii barsiisota walii galaa bakka anaa warra walii galuu diddan jechuudha. Ayyee barsiisaa keessan san fide ayyaas. Ani ba'uufanii mana nan banaa. Ayyee beena. Follow godhi jaraa sirra jiru kana share godhi gus namarratti nu. Eenyuun ka mari'atu meeroon? Eenyudha ka mari'atu? Inni barsiisota eenyu takka onlaayinii jiru barsiisotuma jiru keessaa nama tokko fudhatu rakkoo hin qabu. Yaa nama eenyu takka onlaayinii jiru eenyu mijataa sa'aatii san kan jedhu yaa mana baneetan itti mee sa'aatii kana nama mijata kan jedhu abbaa jedhu. Fi warra waa'ee keessaa. Dura tokko faana beeksist ka osoo mana baneen dura nu beeksist. No marii fi miti ko ani mana kanan banu ani mana dhimmoo mataa biyyaa kan banaa. Achuma irratti yaane barsiisota tokko wajjin isin immoo waa'ee keessanii walii galtu jechaaf malee amma akka mari'attanii fi miti mana kana. Akkas. Taate walii galleerra. Ustaaz amma isin rafa baay'ee dadhabdaniittanii. Nagaan naa tura. Isin barakatu. Ayyee galatoomaatillee welcome baga dhufte nagaan yeroo biraa fayyaan si adeebisu. Rabbiin isinirraa jaalatu barakadha ustaaza keenya. Rabbiin isin barakatu. Jazakumullahu khairan wa ahsan jazaa. Yoo namni moderator olii gad oofachuu dandeessan isin dhiisee biraa deema. Intolo kasatti. Abshira wa matakka osoo akkasillee gootanii bareeda haa ta'u garuu firii taatanii kan rafta wayya jedhee yaada. No jechuun dhaggeeffadha. Irra kaayatuma. Yoo manni kan nama harcaate ustaaza manni keessan riipoortii godhanii rakkoo. Nama aarsaa bara guus. Aarsuu miti yoo nu hin jirre nama taaptaap godhan jirre riipoortii godhan rakkoo. Mushkila kabiir. Maa hin jirra. Manni kun guddisuudhaa fi gisee guddi ragaa agarsiisu guddisu nama guddisu bar ana qofa malee bar. So yaani kanaaf na jibbisee bar malee sila halkanii guyyaa waliif baneetiin baxabbannaa bar. Sila akkami sirraa akkitti sirraa hin jiru. Akki goonu yeroo hunda banaamee ustaaze akki goonu yeroo hunda banaamee taaptaap koppii linkii goona inshallah. Yaa ture baati namoonni xiyyaa. Kana qofa iyyuu sun taane akka yeroo duraatti osoo Ayya waalaikum salaam. Abshir Abdul Fattah. dhaan bantee gara akkadii osoo bantanii dhukkee irraa kaasna akkasii. Akkas goona. Ani bar dura namoota kana hundaa namaaf abdii dirqee bansi ana arbo 20 sa'an banaa bar. Yoon birin jiran ijoollee dhiiseetiin biraachi deema. So Akkas goonee akka ijoolleen hin yaatu. So saniif hin banna. Nuti akka jirru as yogguu nu dhiite rafnee isin achi isinii bariite gartee bullaa'u leeyla wannaharaa kana akkana goona laa jira. Kadhu feen qabatu isaa kiw goonee amantii isaanii kan addaa baafnee yaana wallaahi laziim. Takkaa miti. Hanqa isaan ragaa warra rabbaan takka. Akkas waliin goona galatooma. Miliyoon mul'atee lixee. Jagiyya moo hafuura? Waraabuu dhufe tanaaf duraa malee kufeenee bara. Hin jirtu akkasii. Ana akkanatti muugee ejjiti yakka warra chaayinaa na keessa kuttee mobbo. Bari waan na dhukkubu osoo na dhukkubduutiin dhufe fayyee bara asirratti osoo lallabu. Ameen maqaan isaatiin Ibrooho. Galatoomii rabbi sirraa jaalatu. Ibraahimii wajjin jannata rabbi ma'an nabiyyiin siddiiqiin hunda keenya nu seensisu. Warri taaptaap gootanis cubbuu teessan taaptaap lafatti isin raa godhu fayyaa isin haa kennu uummata akkanitti lallabnu kanas rabbiin haa laaffisuuf. Gartee quraana isaaniif haa laaffisu islaamummaa kana gartee hin beekan yaa rabbii kiyya laaffisiif. Hunda isaaniitu nuti isaanii lallabu malee jannani nu harkan jiru ibiddi nu harkan jiru. Iyyasuus harkan jiru nabi Muhammad harkaa hin jiru. Iyyasuusu mootummaa gartee bitaa fi mirgaan kaa'uun kan kootii miti jedheen mootummaa waaqayyoodha. Kan kootii miti jedheen intala sani. Kanaaf jannata rabbi callaan namaa kana yudkhilu man yashaa'u fi rahmati. Abbaa fedhe jannata keessa isaa galcha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa kennu bakka khayrii malee bakka hamtuun dhaabbatina. Akkanuma walitti dhufnee tattaa'uun waan khayriiti.
rabbiin galmee gaarii irratti isin haa barreessu galmee teessan fokkottuu irraa isin haa kaasu ramadaaninis dhufaa jira gartee ayyaama ma'aduudaati hafe jara keenya guyyaa muraasa hafe ji'aa keessatti lakkaa'amu kana nama fadha rabbiin dhaqqabachiisa wallaahi ani jiraachuu dhabuun mala baatii ramadaana li'annahu rabbiin baatii ramadaana dabarte fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim rabbiin galmee isaarra galmeesse abu mu'az ramadaana bara 2025 dhaqqabatu abaluun dhaqqabata ibroon eennuun dhaqqabatu wallaahi rabbiin barreesse hedduudha warra ramadaana kute salfii waliin salaatuu turre kan nu salaachisu ture sunnaa ka waliin furuu turre hedduutu hin jirre wallaahi bara kana dhabame hedduudhaatu deemuuf ta'a gariin ji'uma kana keessa kaduu hedduu gariin torbaanii hafe gariin guyyaa muraasa hafe gariin sa'a hafte gariin guyyaa tokko soomanee ramadaana irraa kuta gariin torbaan soomanee kuta gariin ni soomanu jara keenya gariin ni dhukkubsata gariin imala deema gariin hin maraata rabbiin kana hunda isin hin godhini warra dhaqqabatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa godhu dhaqqabachuu qofaa miti soomanee allahumma ja'alnaa siyaama saa'imiinaa san soomana gartee dhugaadhaa haqiiqaa san warra san rabbi isin haa godhu soomanuu qofaa miti nabi muhammad soomana muraasa soomanee bar soomana naafeet hedduu soomanne rabbiin nurraa qeebalaa hin beeynu jara keenya wallahi kasaaraadhaati gartee hoongoo rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin godhini ammoo irra caalaa ummata nabi muhammad isin godhe rabbi beeytan قل هو الله أحد جبرتن الله الصمد جبرتن لم يلد كنتي جبرتن ولم يكن له كفوا أتي جبرتن نمن جبرتن نبي محمد جبرتن إيسوس جبرتن ملائكة جبرتن جني في إنس جبرتن من جبرتن ربي توكيتشا وان هند لبوك أبا في لبوك أمني وان أرجما في وان أرجمني وان برريا في وان منيوك في وان ديمو كان هنجبروا تكتي سر ربي فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا عن هدانا الله ربي نقاط الجبو كرا نبي عيسى هردفنا كرا نبي إبراهيم كرا نبي موسى قرتي كانوا هردفنا نوتي عيسى سنجالنا جالتشو برخوني حواس الدنيا ربي لينا كم مقع عيسى قبوخه ما كريستانو ما يسوس بافته كم قرتن مقع عيسى يسوس يلم كم قرتن جال لخنام برخوني نوتي قرآن خين خيس هرمين ساجر تبر ربي الرها جالته قرتي مريم بنت عمران تلا جالتمتو كبجمتو قبدو تيسان مقع كان يهودا في وركم بليسن kana miti waaqayyoodhaaf kallacha isaa lafa kaa'e udu'atee achi deemee waaqayyoof gombifamee rabbiif sagada barattoota isaa dhiyeessee gartee sunnaa gartee akkuma nabi Muhammad achi deemee sagada halkan guutuu gaaraa irratti ol bee waajiin gaaraa irra dhaqee yoom salaate takka halkan guutuu gaaraa irratti ol bee Yesuus Luqaas 6:12 irratti yeroo sanii gara gaaraatti ol bee halkan guutuu waaqayyoon kadhataa bule yaa ayyuhan nabiyyu qumul layla illaa qaliilaa jechuma bar halkan guutuu qabbana san irratti achi waaqayyoon kadhachaa bule mee kiristaana kamtu waldaa halkan dhaqa kamtu gaaraa irra dhaqa kijibdu Yesus akkasii rabbiin kadhataa bar rabbi isaa afaan adda Elooyi fi Eli afaan adda addaatiin kadhataa bar yoo kadhattan jedhee bar gartee Marqos irraa jiraa bar qonnaa jaalakkoofsa 9 hanqa 10 wayi gartee 10 wanni yoo kadhattan waaqayyoo isa keenya abbaa yaa waaqayyoo gooftaa abbaa lafaa fi waaqa jedhee akkasuma yoo kadhattan waaqayyoo keenya isa waaqarra jiru sana kadhadhaa jedha gartee akkuma cubbuu gartee garii keenyaa nuti walii dhiifnu atilleen cubbuu nu dhiisi jedha kadhadhaa jedhe kadhannaa Maryam wangeela keessa jirtu takketti kadhatte akka Yesuus itti kadhate barsiise Yesuus guyyaa tokko na kadhadhaan jenne bar abbaa kadhadhaa jedhe waaqayyo inni isiniif kanna isiniif dhagayaa jedhe isin dhuftanii kadhattanii sunu ana dhuftanii kadhattan an waaqayyoon isinii kadhadha jechuudha miskiin